Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif qabanne sin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu waliin tura. Oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiin biyya keessaa fi biyya alaatiin kan walitti qabanne sin biraan hangaan geenyu ta'a hanga xumuraatti yoo nu waliin turtan odeeffannoowwan kana hunda ni dhageettu. Saffisni baabura Itiyoo Jibuutii sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 ture gara 60tti ol guddate. Tajaajilli geejjiba baabura Itiyoo Jibuutii saffisni baaburaa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 ture irraa gara kiiloomeetira 60tti waan ol guddateef hawaasni daandii irra jiru of eeggannoo akka taasisu dhaamameera. Waldaan Aksiyoona Daandii Baaburaa Itiyoo Jibuutii akka himetti tajaajilichi geejjiba baabura Itiyoo Jibuutiitti bana lakkoofsi imala guyyaatti taasisu 2 irraa gara 8tti ol guddachuu yoo himu, saffisni baabura kanaa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 irraa gara kiiloomeetira 60ttis ol guddateera jechuun akeekkachiiseera. Saffisni baabura kanaa dabaluun isaatiin hawaasni daballi saffisaa taasifamee hubachuu waan qabuuf balaadhaaf akka hin saaxilamne namoonni daandii kana irra jiraatanii fi achirra bobba'an akka of eeganis taasiseera. Kanaaf jiraattonni naannawa sarara baabura Itiyoo Jibuutii irra saffisa baabura kanaa duraan irra ture dabaluu hubachuun of eeggannoo akka taasisan waldachi of eeggannoo akeekkachiisaa kenneera. Waldaan Aksiyoona Baabura Itiyoo Jibuutii kaffaltii beenyaa kanaan dura yeroo balaan qaqqabu kennaa ture dhaabuu isaas beeksiseera. Miseensonni paarlaamaa UK 2 Israa'el seenuu dhorkaman. Israa'el miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Biriteen erga to'annoo jala oolchitee booda gara Israa'el akka hin seenne dhorkuu ministeerri dhimma alaa UK David Lammy ibseera. Miseensonni Israa'el seenuu dhorkaman kunneen daawwannaa hojiif ture gara Israa'el kan imalan. Aangawoonni Israa'el miseensota paarlaamaa paartii Laaboor irraa gara biyya ishee akka hin seenne dhorkuu fi hidhuu ministeerri dhimma alaa balaaleffateera. Tarkaanfiiwwan kun fudhatama kan hin qabne ta'uu bu'aa kan hin buusnee fi kan guddoo nama yaachisu jechuun dubbateera. Waajjirri ministeera dhimma alaa miseensota lamaanuu qunnamuudhaan deeggarsa barbaachisu akka isaaniif taasisu kan hime yommuu ta'u, abbaan taayitaa uummataa fi immigireeshinii Israa'el akka ibsa kennetti gareen miseensota lameen Abritaan Mahammadii fi Yohaan Yang jedhaman Israa'el irratti olola jibbiinsaa oofan jechuudhaan himateera. Ministeerri dhimma alaa UK David Lammy Israa'el miseensa paarlaamaa UK haala kanaan keessummeessuu akka hin malle kan himan yommuu ta'u, waahillan isaanii mootummaa Israa'elitti himuun dubbateera. Bakka buutuu Eerlii fi Wuudlii kan ta'an miseensonni paarlaamaa Yaangii fi bakka Sheefild Seentiraal kan ta'an ammoo Abtisaam Muhammad sanbata darbee kan gargaartota isaanii waliin buufata xiyyaaraa Luutaan irratti gara Israa'el imalanii turan. Sakatta'iinsi cimaan erga taasifamee booda afran isaanii iyyuu akka gara Israa'el hin seennee fi gara Israa'eltti seenuu akka hin dandeenye ministeerri dhimma biyya keessaa Moshe Abreel dhorkuu abbaan taayitichaa The Times of Israa'elitti himuun gabaaseera. Israa'el daawwannaan hojii taasifamu hin mirkaneessine jechuun gaazexaan The Times of Israa'el gabaasus, waajjirri ministeera dhimma alaa UK ammoo namoonni afranuu jila daawwannaa hojiif imalaa turuu mirkaneesseera. David Lammy mootummaan Ingiliz xiyyeeffannaa isaa gara waliigaltee dhukaasa dhaabuutti akka deebi'amuu fi dhangala'oon dhiigaa akka dhaabbatu kanneen ugguraman deebisuu fi waliigalatti waraana Gaazaa deebisuudhaaf mariin akka taasifamu jechuun garan ibsan yoo dubbatu dhagahama. Abbaan taayitaa tajaajila uummataa fi immigireeshinii Israa'el dhimma kanarratti yaada kennuu irraa hanga ammaatti of qusateera. Taateewwan akkanaa kun yoo yakkootnii fi wantoonni garaagaraa raawwataman Israa'el yeroodhaaf ibsa kennuu irraa of qusachuun baratamaadha. Miseensa raayyaa ittisaa Wallaggaa Lixaatti jaalallee ishee biraa ari'uun dubartii gudeedee adabame. Miseensa raayyaa ittisaa biyya Itiyoophiyaa tokko Wallaggaa Lixaa aanaa Haaruu dubartiitti jaalallee isaa waliin kan turte biraa ari'ee gudeeduudhaan hidhaan adabamuu manni murtii aanichaa himeera. Miidhamtuun jaalallee ishee waliin buluudhaaf hoteela deemuun erga kutaa ciisichaa qabatanii booda miseensa raayyaa ittisa biyyaa maqaan isaa Ajajaa Dhibbaa Fiqaad Sisaay jedhamuun adda baafame kun jaalallee ishee humnaan biraa ari'uudhaan humnaan akka ishee gudeede dhagahameera. Oduu kana BBC'n akka qindeessetti yakki kun Wallagga Lixaa aanaa Haaruu magaalaa Jiituu jedhamtu keessatti akka lakkoofsa Itiyoophiyaa gaafa bitootessa 8 bara 2017 galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 2tti yeroo ta'utti raawwatameera. Gochi kun kan raawwate miseensa raayyaa ittisa biyyaa Ajajaa Dhibbaa kan taheenidha. Guyyicha galgala naannoo sa'aatii 2 yeroo ta'u miidhamtuun dhuunfaa icciitii ishee eeguudhaaf jecha maqaa ishee dhahuun akka hin barbaachifne himame kun hiriyyaa dhiiraa yookaan jaalallee ishee waliin siree kaffalanii buluudhaaf hoteela tokkotti deeman jedha. Oduun kun erga kutaa ciisichaa kireeffatanii booda hiriyyaan ishee kutaa ciisichaa isaanii cufee nyaata ittiin bulan fiduudhaaf bahe. Jaalalleen ishee miidhamtuu kana nyaata
bitee feestaalaan qabatee yeroo dhufee balbala banum himatamaan ajajaa dhibbaa Fiqaad Sisaayee jedhamu kun uffata raayyaa ittisaa biyyaa uffachuudhaan loltuu biraa uffata siivilii uffate tokko waliin ta'uun hoteelicha deemanii balbala isaatti eegan. Hiriyyaan miidhamtuu kun furtuudhaan yeroo kutaa ciisichaa kana banuu loltuun maqaan isaa Muhammad jedhamu ajajaa dhibbaa sana waliin ture balbala irratti mudhii keessa shugguxii baasuudhaan itti qabee doorsisee birrii 3,000 irraa fudhatee ari'eera. Sana booda jedha gabaasni kun akka qindaahetti ajajaan dhibbaa kun kutaa miidhamtuun keessa jirtutti seenuudhaan hiriyyaa ishee irraa gadi ari'eef furtuudhaan balbala keessaan cufachuudhaan ishee gudeeduu yaaluu jalqabe. Hiriyyaan qaba waan akkasii narratti raawwachuu hin dandeettu jechuun osoo isheen eeyyitu humnaan doorsisee gudeeddii irratti raawwate. Sana booda ammoo bilbila gosa Aayiteel tahee irraa fudhatee jedha gabaasichi pirezidaantii mana murtii aanaa Haaruu obbo Mootummaa Addunyaa yeroo ibsa godhanitti. Dubartiin kun miidhaa xiinsammuutiin saaxilamuu kan himan yommuu ta'u pirezidaantiin mana murtichaa kun lamaan isaaniiyyuu erga yakkicha irratti raawwatanii booda hoteelichaa baqatanii bahuu himaniiru. Yeroo sana jaalalleen miidhamtuu sanaa yeroo gadi ba'ee ari'an ajajaa poolisii aanaa Haaruu Inispeektar Birhaanuudhaa jedhamuuf bilbilee akka yakka kana itti hime dhagahama. Guyyaa itti aanuu ganama isaa hordoffii taasifamee miseensa raayyaa ittisaa biyyaa akka gudeeddii kana raawwate Fiqaad Sisaayee to'atamuun himameera. Loltuun biraa kan yakka kana raawwate yookaan rakka kana keessatti hirmaate jedhamee Muhammad namni jedhamu yeroodhaaf akka miliqee jedhu obbo Mootummaan himeera. Dubartiin gaa'ela hin dhaabbanne irratti yakki gudeeddii kan raawwatame yommuu ta'u xiinsammuudhaan baay'ee miidhamteetti jechuun abbaan murtii mana murtichaa himeera. Yakkamaan kutaa ciisichaa kana banatee itti ol seenuun osoo isheen iyyituu reebee yookaan dhiitee akkasumas rakkoo qaamaa irraan gahuudhaan dirqisiisee ishee gudeeduudhaan qorannoon karaa abbaa alangaa aanichaa fi poolisiin geggeeffame xumurame. Galmeen qoratame xumuruudhaan abbaan alangaas himannaa yakkaa seeraa yakkaa bara 1996 bahee keewwata 602 muraa tokko cabseera jechuudhaan manni murtii aanaa Haaruutti bane. Manni murtichaas ragaa dhimmichaa ofitti fuudhuun ilaalee ragaa bitaa fi mirgaan dhagaheen falmii geggeessaa tureen booda yaada adabbii cimsu gama abbaa alangaatiif yaada adabbii salphisu ammoo gama abukaatoo ittisa himataniin ka'een seeraan wal bira qabee erga xiinxallee booda murtii dabarse. Dhaddacha guyyaa jimaataa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 26 bara 2017 ooleen himatamaa fi fakkaattota isaa ni barsiisa kaayyoo waliigalaa seera yakkaas galmaan ga'a kan jedhamuun himatamaa kanam hidhaa cimaa waggaa 7 adabee jira jechuudhaan obbo Mootummaa Addunyaa beeksiseera. Ragaa mana yaalaa fi nama irratti dhihaate yakka kana raawwachuu isaa irratti mirkanaa'eera. Ragaa ittisaa miseensummaa raayyaa ittisa biyyaa keessaa dhufe inumaayyuu ragaa abbaa alangaa ol yakkicha raawwachuu irratti mirkaneessuu ta'uun hubanneerra jedhama. Ameerikaan viizaa lammiilee Suudaan kibbaaf kennite hunda haquun dhagahame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon viizaa namoota paaspoortii Suudaan kibbaa qabataniif kenname hundi haqamuu beeksiseera. Sababni isaa ammoo Suudaan kibbaa lammiilee ishee Ameerikaa keessaa ari'amuu fudhachuu diduu isheetti hordofuudhaani. Qondaalli Ameerikaa kun biyyi isaanii lammii Suudaan kibbaa kamiyyuu karaa kamiiniyyuu gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkuu himeera. Mootummaan ceehumsaa Suudaan kibbaa lammiilee isaa gara biyyaatti deebifaman yeroo fudhachuu dhabuudhaan rakkoo kanaaf gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuunis himeera. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp imaammata dhimma godaantota haaraa hordofaa jiraachuun godaantota seeraan alaa jumlaadhaan biyya ari'aa jira. Maarko Ruubiyoon yeroo mootummaa ceehumsaa Suudaan kibbaatti Ameerikaatti fayyadamuu dhabuu amma jechuudhaan akeekkachiiseera. Ameerikaas haa ta'u biyyoonni kan lammiilee isaanii ari'aman hatattamaan fudhachuu qabu jechuun yoo dubbatu murteen Ameerikaa kun wayita Suudaan kibbaa ammas gara waraana waliinitti galuu dandeessi jedhamee yaaddoon hamaan ka'etti dhagahame. Ameerikaan naannawa Suudaan kibbaatti waraanni biraa ka'uu mala sodaa jedhuun bitootessa 8 bara 2025 Suudaan kibbaatti lammiilee ishee hojjettoota balaa tasaa irraa kan hafe hundayyuu akka bahan ajajuun isee garuu ni yaadatama. Lammiileen Suudaan kibbaa kanaan dura Ameerikaatti eegumsi yeroo kan kennameef ta'us yeroo murtaa'eef biyyattii keessa turuu danda'u jedhamee shakkama. Eegumsi yeroo Ameerikaan lammiilee Suudaan kibbaaf kennite kun caamsaa 3 bara 2025 kan xumuramu ta'a. Suudaan kibbaa bara 2011 Suudaan irraa walabummaa ishee kan labsatte yoo ta'u garuu waggoota lamaan booda qofa wal dhabdeen pirezidaantii Saalvaa Kiir fi itti aanaa isaanii Riik Maachar gidduutti uumameen gara waraana wal waliinitti geeddaruudhaan namoota 400,000 ol galaafateera.
waliigaltee aangoo godhachuu yookaan aangoo waliin qooddachuu aangawoota lamaan gidduutti bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaa irra gahameen waraanichi xumuramuunis dhiigni dhangala'aa ture akka qooru taasise. Garuu qabiyyeewwan ijoo waliigaltichaa keessatti eeraman kanneen akka heera mootummaa raggaasisuu, filannoo fi gareewwan hidhatan walitti makuun waraana tokko gochuu dabalatee kan hanga ammaatti hojii irra hin oolledha. Yeroo ammaa wal dhabdeen darbee sabootaa fi dhalattoota naannoo gidduutti uumamu kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti babal'ataa jira. Tiraamp erga aangoo qabatee as lammiilee biyyoota garaagaraa Ameerikaa keessaa ari'uu irratti mootummaa biyyoota addunyaa hedduu waliin wal dhabdee keessa jiraatus kanneen Suudaan kibbaa garuu guutumaa guututti viizaa isaanii akka dhorkate himateera. Kun osoo kanaan jiru lammiileen Ameerikaa hiriira bahuun Tiraampiin adabadhu jechuu eegalaniiru. Lammiileen Ameerikaa magaalota biyyattii gurguddoo garaagaraatti bahuudhaan daandiiwwan gurguddoo cufuun akka Tiraampiin morman agarsiisuu jalqabaniiru. Kun erga pirezidaantichi amajjii darbe aangoo qabatee mormii akka guutuu biyyaatti isa mudate kan jalqabaa ta'e galmaa'eera. Hiriirri kun Tiraamp tarkaanfiiwwan fudhachaa jiru irratti akka adabatu akka akeekkachiisu yoo ta'u maqaa hands off jedhuun eegalameera. Warri hiriira kana qindeessan bulchiinsota US 50 keessatti iddoowwan 120 ta'anitti mormiin akka dhageessifamu karoorfatanii turan. Ammaaf kumaan kan lakkaa'aman magaalota akka Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Washington fi magaalota gurguddoo hedduu keessatti hiriirri wal fakkaataan bahamaa jira. Hiriirri sanbata darbee eegale kanarratti hiriirtonni ajandaawwan hawaasummaa fi diinagdee irratti dhimmoota Tiraampiin wal qabate as bahe irratti mufachuu isaanii barreeffamaa fi sagaleedhaan dhiyeessaniiru. Hiriirri mormii bulchiinsa Tiraamp biyyoota addunyaa gara caalurratti taarifa kaa'uu hordofee eegalame kun Ameerikaan ala magaalota akka London, Paarisii fi Berliin keessattis ba'ameera. Magaalaa Boston keessatti hiriirtonni tarkaanfii baqattoota irratti fudhatamu kan hanga barattoota yuunivarsiitii hidhuu fi biyyoota ari'uu gahee mormiidhaaf daandiitti kan isaan baase ta'uu himu. Haaluma wal fakkaatuun Londanitti hiriirtonni tarkaanfii Tiraamp daran akka cimsan himaniiru. Dhaadannoowwan barreeffamaa dhala namaa miidhuu dhaabii fi inni nama waan hin galleef jedhu Tiraamp irratti dhageessisuu jalqabaniiru. Kaanaadaa irraa adabadhu, Giriinlaand irraa harka kee kaasi, Yukureen irraa adabadhu jechuudhaan sagalee isaanii ol kaasanii dhageessisuudhaan jijjiirama imaammata alaa Tiraamp fide mormaa jiraachuunis dhagahama. Tiraamp irra deddeebiidhaan Kaanaadaa fi Giriinlaand akka bulchiinsa Ameerikaatti fudhachuudhaaf yaaddoo yookaan haasawa isaan taasiseen uummata biratti yaaddoo biraa uumeera. Waraana Yukureenii fi Raashaa karaa nagahaatiin furuudhaaf jedhee pirezidaantii Zelenskii waliin atakaroo jabaa keessa kan seene Tiraamp Washington DC keessatti hiriirtonni kumaatamaan lakkaa'aman ba'anii dubbii seera baasastootaa yookaan warroota Ameerikaa keessaa seera baasan warra dimokiraatotaa caqasaa turan jechuunis dubbatama. Dubbiin ijoon dimokiraatonni kaasan akkaataa bulchiinsi Doonaald Tiraamp abbootii qabeenyaa ofitti qabeem deeggarsa irratti argatetti kan xiyyeeffatedha. Pirezidaantii Tiraamp kan gorsuu fi dhimma baajata hir'isuu fi hojjettoota ari'uu irratti adda durummaadhaan akka hojjetu ammoo kan argate Elon Musk ijoo dubbii ta'eera. Miseensi koongirensii Filooriidaa Maaksweel namni jedhamu biliyeenarri mootummaa keenya dhuunfate jechuudhaan mormii kana jalqabsiiseera. Yoo uummata hatte akka uummataatti sirraa'uu qabda jechuudhaan jalqabeetiin jira. Imaammanni Doonaald Tiraamp qabatee as bahee keessaa Kaanaadaa bulchiinsa 51ffaa taasisuu, Giriinlaand dhuunfachuu fi Gaazaa deebisee ijaaruudhaan iddoo riil isteetii bashannanaa gochuu keessatti kan qabate yommuu ta'u uummata addunyaa biratti garuu yaaddoo fi dheekkamsa guddaa biratti uumeera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kan ammaaf dhageeffattanidha. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin waliin taasiftaniif galatooma.